السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو قالي قاري إلمان أورمو كان كابا كان كبا كان دها كان باتي بكا جرتا مرة ديناجيني كوك إلين سراني زين هذا كبوجيتشا ديفما يوفنا سايتي وين رانجرا إذن الراترو كوتي ديفما نزينغا فدا أما كرا إدلي كوتي تدي بينجرا بوبار روانين تريف ديفما نزينغا فدا خوامي كان وفاتوري كناف أرى akka isin komantii keessan jalatti barreessitanii yaadni keessan heddumaateetti question chapter 1 grade 11 kana dalayne itti aansine kana isinii dalaynaa isin hundinuu isin bira jirra dhiifama isiniin jecha karaa barnoota keenyaatti haasennu yeroon qabnu like share subscribe comment gootanii youtube irratti daqiiqaa muraasaaf seentanii yoo daawwattan akka nu guddiftan abdii qabna hamilees nu godha achirratti waachaworiinis kufee jira waan ta'eef waachaworii kufee qarshii 3 meegaabaaytii hidhattanii yoo achirratti kan daawwatan taatan naaf guddata rakkoon hin jiru obsaan eeynaa waa hundaa haala kanaan wal haa gargaarru isiniin jenna waliin kara fuula duraatti haa imalluun isiniin jaa barnoota keessanittiin isin ce'isaa yeroon keessan hin jiru waan ta'eef question chapter 1 itti kan dalaynu jechuudha. Unit 1 review exercise. Ishi haala kanaan jira jechuudha. First one is what? True or false? There is no akka isin arkitan kanatti jechuudha. There is no difference between macroeconomy and microeconomy and macroeconomy. Uniga bawatis one abban fide uni debisa no difference between macroeconomy and microeconomy and macroeconomy. Jiddu kanatti garaagarummaan takka leenu between is mifeej biddu macroeconomy kanaa fi microeconomy fi macroeconomy jidduu hin jiru wuja inni kun maali foolisuma yettaalal FA foolis tokkoffaan jechuu inni itti aanu macroeconomics focus on economy as whole. Macroeconomy kun jechuudha focus xiyyeeffannaa isaa eessarratti kara economy walii galaatti xiyyeeffata. Yes, aggregate demand aggregate supply kanarratti xiyyeeffata jechuudha. Isa kanarratti xiyyeeffata. Kanaaf the answer is what? True. Truudha. Gaafiin sadaffaadha jechuudha. Microeconomic goal include achieving high economic growth, promoting maximum employment or reducing unemployment, attaining stable price, reducing budget or balance of payment deficits, and what? Ensuring fair distribution of what? Income. Kana ga akkasum beeytanu microeconomy kun jechuudha include achieving high economic growth irratti jechuudha. Promoting isa maximum employment ni beeytan hojii jechuudha carraa hojii or reducing unemployment karaa biraatiin maali hojii dhabdummaa maal godha reduce ni irrisaa attacking stable price yoo reducing budgetii kana kan isa attack godhu kana maal godha reducing budgetii godha or ammallee budgetii kana balance of payment benefit bu'aan isaa akka balance isa kana paymentiin kun akka walqixa ta'us ni godha. Ensuring fair waan hundaa walqixatti distribution of income addaan baasaa jaa kun illee tiruudha. Inni sadaffaa waat tiruu TR yoo haala kanaan afuraffaa balance of trade indifference between export and import of goods and service. Garte balance of trade is the difference between export and import.
kana gamma yeroo laaltanitti innummaanu balance wanti kun akkana tahaa jaalal yeruma inni amma gross domestic product irratti jechuu asirratti jechuma yeroo laallu GDP halaallu mee GDP is equal to gross GDP is equal to what? Gross national product. akkana je yeroo kanatti wanni hundinu state balance walqixa ta'a namni hundinuu bu'aa walqixa argataa jechuu asirratti wanni isin hubattan. The answer is what? Zero. The answer is zero. Tiyarra kana jechuudha. Ammas inni shanaffaa maal jedha? Monitors prescribe active financial policy to cultivate work aggregate demand. Kun immoo poolisii guddaadha jechuudha. Kan akkanattu isiniif gala. Inni shanaffaadha maali? Poolisiidha jechuudha. Haala kanaan party to multiple choice. Which one of the following is not macroeconomic question? Isa armaan gadii kana keessaa jechuudha. Isa kamtuu not macroeconomic question hin ibsine jecha. Determined what is determined the level of economic activity in society. B. What is determined how many goods and service nation produce. C. What is determined how many jobs are available in what? An economy. Kunni bumtisa. Inni dida what is case a firm to grow. Hundi muga wanti kun anamma akkamitti ilaala akka mataa kiyyaatti gaafiin kun question marks ni qaba. Gaafiin kun dogoggora qaba. Itti ilaalame garuu immoo khayra caalatti noot jeemiti noot macroeconomic question qad qishoo irraa qishoochi fagaata jechuudha. What determined the level of what? Economic activity in society. Isa kana na fakkaata garuu akka mataa kiyyaatti garuu inni kun targeetiin isaa question markii keessa galee jira. Akkas ilaaluu qabdu. Garuu isin yoo isin dhufe we determined the level of economic activity in what? Society gootanii bira dabarfattu. Yoo dhabdanis waliin koomannu jechuudha. Sirrittiin laalee walitti hin deemu gaafii kitaabarra jiruu fi riifaransii adda addaa illee hin walitti hin deemu. Inni biraadha. Gaafii lammaffaa technological change. Technological change has the largest impact on which form of unemployment. Unemployment kana keessa jechuu technological change jijjiirama technologytiin jechuu largest babal'ina hojii dhabdummaa kana kan fide eenyu ture? Isaan kana keessa fractional unemployment, cyclical unemployment, structural unemployment. D is what? All of the above. Kunimma all of the above jechuudha. Inni sadaffaa if the national economic is closed, a country has no instruction which the rest of what? The world is in. Amma kana jechuun maali? National economy jechuu economy waliigalaa jechuudha. In closed country akka biyyaatti yoo closed kan cufamu ta'e jechuudha. Has no instruction the rest of world is in. Akka addunyaatti isaan kanarratti maaltu mul'ata? GDP gross national product is greater than what? Gross domestic product. Being gross national product is what? More less than gross domestic product. Seen gross national product is equal to gross domestic product. Dean all of the above. Kunamma kanatu gaanuma formula irrattu akka gaafittis laalee onna taane national economy closed yoo ta'e kan cufamu yoo ta'e yookaanis galiin biyya seentu sun maal taati gad irrachaa deemti. Kana jechuun maali? Isa bii kana jechuudha. Inni bii kun maali? Gross national productiin irra xiqqaa gross
domestic product jechuudha. Wayita kana wanti bu'aan dhufu hin jiru jechuudha. Wanti kun maali? Asirratti deficit dhufee jira jechuudha. Bu'aa walirraan harkanne qaba. Kanaaf kana ta'e akka mataa kiyyaa garuu wanti kun gaafiin kun gaafii kabbaadii hundi isaa gaafiin kun jechuudha. Waan referensiin isaatis iddoo mararrattuu hin dhufne waan ta'eef kitaabarraa waa gaafii jiru miti. Gaafiin amma asirra jiru kun kitaabarrattis hin argamu. Yoo kitaabarra barbaaddan naguma xaartan. Garuu itti maxxantanii koonseptii kitaaba keessaa yoo laaltan achirraa koonseptii isaan dalaguu dandeessu jechuudha. Shamaddaduu osoo hin ta'in koonseptiin adda isinii bahuu qaba asirratti. Dabarfadhu. For question, which one of the following refer to the recurrent up and down? Kana jechuun amma kun fanga ifatti kitaabarraas ni jira. Requirement up and down is the level of what? Economic activity. Kana jechuun economic boom. Being economic source. Seen unemployment. Din business cycle. Wanti kun gosa business cycle ta'eetuma isaan kana keessaa hamtu olii fi gad achirratti guddina diinagdee kana keessatti ikonomii diinagdee kana keessatti jechuudha sadarkaa isaa olii fi gad godhee kan mul'isu jechuudha yeroo takka ta'e ol kaasee yeroo takka gabbusee kan ibsu sun eenyu kun eenyu jennaani ikonomik boomidha. Fakkeenyaaf wanta takka irratti ikonomik boomii isin deebi'eetiin isin agarsiisa. Gaafiin isaa maali? Economic boom jechuudha. Kanaaf maaliif akkana ta'e isiniin garsa kana kallattiin ka kitaabarra jiru kallattiin isin garsiisa. Kallattiin hoggaan isin garsiise na laaluu dandeessu. Asirratti ilaaluu dandeessu. Asirratti ilaaluu dandeessu. Laaluu dandeessu asirratti amma economic boom iddoo kana jira. Hootu economic boom irratti yeroo takka ol ka'ee yeroo takka kagabbuu eenyu ture asirratti decrease ture asirratti boom piikiidha asirra gabbu'ee asiin beemaas maal ta'e asirratti ol bahee jechuudha. Increase fi decrease sadarkaa economic keessatti inni olii fi gaggoru maal ture economic boomidha jechuudha. Haala kanaan laaluu dandeessu kanaas. Inni shanaffaadha. One of the following is not true about elevation and rent. Development of what? Macroeconomy. Kanaas akkuma isaan kan keessa laalletti gaafiin kun kitaaba irratti hedduu hin jiru waan ta'eef isatti dhiyaatu keenyaaf. Classical view of the predominant economic philosophy until the garant of depression being Keynesian economics amma gaafin eedhaa irrattis dhugaadha jechuudha. Inni biidha Keynesian economy jechuudha inni isa duubarra laallesan more useful itti fayyadama isaa irratti analyzing macroeconomic in the what short run. Kunis isa dhugaati. Inni siidha jechuudha the most recent view of the new Keynesian economic is more macro based. Kunilleen dhuga yaada isaan sanii haaromsee kan Keynesianii kun jechuu isa booda yaada isaan kaanii kuffisee yaada isaa kan akka filosoofiitti jechuudha harraagee lafa kaayee jechuudha qiyyaatu isaan hundarra dhuga jee kan ibsee jechuudha. Inni diidhaa maali? Monetarist argued that is the financial policy and not monetary policy that address the macroeconomic problem. The answer is D. Gaafin kunis targeetii keessaa agalu isaas hin jiru waan ta'eef aansarii D gootu garuu question mark keessa galchitee itti dhiiftu jechuudha. Haala kanaan shoortiin amma waan salphaadha isinin dhibu kana dalaguun isinis salphaadha. Economic growth fakkeenyaaf economic growth hoggaa jennu economic growth akkamitti ibsina? Income capacity of what? An economies produce good and service. Asirratti imma both inni lachuu high income and what? Living
standard. Jarri lachuu asirratti both higher dha jechuudha inni isaanii hundinuu. Different between gross domestic product and the gross national product gaafii salphaadha isiniin kana isinuu beeytanii infleeshiniin gaayoo qaayilee amma qaala'insa jireenya amma asirratti wanni ati barbaaddu gabaa irratti haayitee ati incoming kee yookaan kufutee wanni ati magaalaa irraa barbaaddu kan achirratti gatiinsaa hundi dabalee wanni ati gatii saniin bitattuu fi wanni magaalaa jiru san waan takka geessiteetuma takka bitattee jireenyi keessatti qaalee yookaan deebi'u jechuun jaaketaa bitachuudhaaf qarshii kuma qabattee kumaan jaaketuma bitattee yoo galte bakka asirratti high price level wanti hundinuu rise kan jireenyi kan dabalu kanaas waan isiimu miti kanaas jala deemtee laaltee hiikkachuu qabdaa jechuun inflekshinii. Kana kun gaafii salphaadhaa kun gaafii kitaabarra jiru waan ta'eef haala kanaan dabarfadhaa kan chapter 2 gizee ittaanu isiniif dalaynaa like share subscribe comment gootanii akka nu jajjabeessitan asumaan isin hubachiisna nagaan nu tura turtii gaarii qabaadhaa gaafii keessanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna.